Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ilmaan Oromoo nagaa fayyaa nagaa qabdanii kam egaa har'a barumsa ajaa'ibaa tokkoon qabadhee isinii dhufe. Barumsi kunis gaa hedduu namoota biyyoota hunda addunyaarra jiran hunda ni fayyada jedhee yaada. Namoota kaardii maastara kaardii fi viizaa kaardii adda addaa qaban jechuudha. Haala salphaa ta'een biyya alaa ta'anii faamilii, fireendii, saahiba fi galtee namoota tokko tokkoof haala salphaa ta'een kafaltii xiqqaa asitti kafaltee rasiita guutuu fi dandeessu jechuudha. Rasiita yookaan kaardii abbaa dhibbaa afurii abbaa dhibbaa shan hanga dandeesse jechuudha. Kanaafuu kanaan isin garsiisu deema. Jalqaba irratti aappii kana pilee istoorii keessaa argattanii maqaan isii sift kajahu kana SC kana ammaan hordofaadha. Asumaaliin gara barumsa keenyatti qajeellaa jechuudha. Aappii sift jedhu kanarratti gadhooytanii jechuudha. Erga gadhooytan booda hanga inni sarchi godhee nu banu ni eeynaa jechuudha. Sarchi godhee hanga banu ni eeynaa jechuudha. Erga inni akkanatti nu baneen booda iddoo lakkoofsi tokko 21 bakka jiru kanarratti gadhooyna jechuudha. Gadhooyna fakkeenyaaf biyyoota barbaanne biyya alaa teenyee rasiita guutuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota nuti gara Itoophiyaatti rasiita guutuu barbaannaa jennu asirra deemnee Itoophiyaa kan jiru as keessa barbaannaa jechuudha. Itoophiyaa amma fakkeenyaaf Itoophiyaa kan jiru kanarra Itoophiyaa kan jiru barbaaddaa jechuudha as keessa deemteen. Dhiifama wajjin biyyoota addunyaa hunda keessatti teessee rasiita walii erguu dandeessaa jechuudha. Haala salphaadhaan haala salphaa ta'een walii erguun ni danda'ama jechuudha. Naa obsaadha. Ispeelingiidhaan oofu jira. Amma G'dha F E'dha amma Itoophiyaa kan jiru kana. Itoophiyaa kan jiru kanarra keenya hogguu Itoophiyaa kan jiru kanarratti akkanatti ol baafanne okkee dhoynaa jechuudha. Isee okkee dhoyne pilaas 25 takka koodii Itoophiyaa nuuf fidaa jechuudha. Lakkoofsa nuti nama irratti rasiita takkaa'uu kaardii guutuu barbaanne san asitti galchinaa jechuudha. Lakkoofsa nuti kaardii guutuu barbaanne san asirratti galchinaa jechuudha. Keenyaaf 9 3 3 3 10 695 jennu lakkoofsa kanarratti fakkeenyaan isin garsiisu jira. Lakkoofsa kanarratti kaardii guutuu fideemnaa jechuudha. Erga lakkoofsa nama sanii itti galchitan booda send kan jiru kanarra gadhooytanii jechuudha. Hanga inni banu ni eeydanii jechuudha. Send kan jiru kanarratti erga gadhooytan booda sarchi hanga inni godhee banu ni eeynaa jechuudha. Akkanatti nu fidaa jechuudha. Lakkoofsi irratti ergu deemtu lakkoofsa kanaa jechuudha. Gubbaatti fakkeenyaaf hanga dandeesse hanga barbaadde erguu dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni Awurooppaa keessa jiran qarshii 3 fi saantima 80 qofa kafaltaa achitti qarshii 100 kaardii qarshii 100 guutamaaf jechuudha. Achitti biyyatti jechuudha. Asitti 3 fi saantima 80 qofa kafaltaa biyyatti immoo kaardii abbaa dhibbaa guuttaaf jechuudha. Fakkeenyaaf gosa hanga dandeessanii erguu dandeessanii sun fedhinnaa keessanii amma abbaa dhibbaa kanarratti ilaalla. Abbaa dhibbaa kanarratti gadhooyna jechuudha. Isee irra gadhooyne bifa kanaan nu fidaa jechuudha. Kaardii gartee viizaa, maastaro kaard, maastaroo jaa, peepilee jaa, peeseef kaardiidha jaa. Kaardii gosa kana hunda yoo qabaatte guutuu fi dandeessaa jechuudha biyya alaa teessee. Fakkeenyaaf maastaro kaardii haa fudhannu. Maastaro kaardii irra gadhooynaa jechuudha. Hogguu inni akkanatti sii fide nambara irratti guutuu deemtu kana operaatoor kan jiru kana Itiyoo Telekoom Itoophiyaadha. Ammaawuntii qarshii 100 guutuu deemna. Ammaawuntii yeroo kana asitti kafallu qarshii 3 fi saantima 80 jechuudha. San booda gadsiinee kan dhumaa kanarratti peey kan jiru kanarratti gadhooyna. Hanga inni banuuf ni eeynaa jechuudha. Erga inni akkanatti sarchi godhee nu fide hanga inni banu ni eeynaa jechuudha.
hanga inni banuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan sii fidaa jechuudha. Bakka kaardi nambar jiru kana lakkoofsa kaardii gubbaa jiru lakkoofsa kaardii garaa kanarra jiru itti galchitaa jechuudha. Manzeen dayyirjaa bara baatii kaardiin dhumattuu fi waggaa isii asitti galchita. Siif kajoo kana immoo kaardii gama duubaa lakkoofsa sadeen itti galchita. San booda maqaa asitti barreessita jechuudha. Maqaa kaardii maqaa kan kee immoo jalatti barreessita. San booda histoorii kajoo kana histoorii kaardi kajoo kana irratti gachuu baasta. San booda pay now jettaan daarekti akkaawuntii keetirraa qarshii 3 fi saantima 99 fudhata. Yeruma san telekoomiin biyyattii jechuudha. Nama abbaa lakkoofsa kanaatiif yeruma san abbaa dhibbaa irratti guuttiif jechuudha. Haala salphaa ta'een barumsi keenya egaa kanarraa haasumarra dhaabbata. Hanga barumsa lammaffaa illee waan ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufa. Peejii keenya kana subscribe godhaadhaa, like godhaadhaa. Barumsa hedduu qabadhee isinii dhufa. Inshaallah. Salaamu alaikum. Nagaa irraa turaa. Hayyee nageetti.